Bokki kiyya baay'ee yaade. Oduu xiqquma ishee ijaan isa argee natti tola. Dhugaa baay'ee tokko yaade. Baay'ee yaade. Yeroo gabaa waaqayyo yeroo gabaa kan eeggate raawwisaa hin dhiibama. Yeroo gabaa waaqayyo yeroo gabaa kan eeggate. Bokiyyee kiyya yaade isuma yaada waama isaata yaada galgala gana isa baay'een isa yaadaa jira. Dhugaa baay'ee tokkoon isa yaade innis akkuma isa yaadu kanatti na yaadaa miti garuu jedhee tan abdadha. Dhugaa galgala ganam inni ija kooti lafa walitti hin butan malee silaa bokiyyee kiyya bira nan dhaqa. Lafatu fagaate karaatu fagaate irra ga'uun kan hin danda'amne. Mee gizee san dirribee koonaan jedha yeruma hunda jechuudha. Yaa fageenya kana ani akkan barbaadetti deemuu hin danda'u. Mee obboleechi kiyyaa ka'ee tanaan gosaa gaafadha yoo naa sarme jechuudha. Guyyaa tokko waciina oolcha yoo naa sarme ijumaan isa laaluuf jechuudha. Fageenyumarraan isa laaluuf jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhagaa. Baay'ee yaadee dhugaa. Erga amma barumsi cufamee baatii 2 keessa jirra. Aga ammaa isaa waliin agarre. Innis maal yaada laata? Ana yaada moo maaluma yaada laata? Garuu akkana yaaduun jedhaan na yaada sirritti na yaada. Akkatti namatti wayyo asaabni bichaan coggaarra na gube. Wayyaa bokii koo dhugaa baay'ee si jaaladha. Garuu sitti dubbachuu sodaadha malee. Garuu guyyaatu fagaata malee wal argaan keenya. Dirribee yaa dirribee. Way. Nagaa akkam jirta? Fayyaa keetii nagaadha? Nagaa galata rabbi. Taa'e si'u taa'e. Tole haa ta'u. Nagaa. Nama yaadan deeme fakkaata maal? Wantaani dhugaa lakki wantaani kafana mijaara. Kafana mijaara. Ati nagaa keetii fayyaadha? Argee jennaanan sitti goreeshi. Ati irrana si argee. Si argee jennaanan sitti goree waan boochus natti fakkaata. Lakki waan jirundee dhugaa waan jiru wannidha. Dhugaa fayyaa kee jirta? Jajjabaattaa fi ayyaa namatti tola dhugaa. Jira dhugaa kafana miicaaraa kan eeyyanii. Dandeeme fakkaata garam deemte yaadan? Garam deemte nama yaadan bada? Dhugaa waan takkaayyuu yaadne lakki akkasii miti. Jaaduu hiriyaa kee faa yaadattee waan baay'ee yaaddee waan beekeessa jirta natti fakkaata. Dhugaa akkasii miti yaadne akkasitti dhugaa kafana kana miicaara taasanii naktaasa imee kafana kana dafee miicee fidaa dhugaa. Kanaafuu boohartiidha. Akkam godhatte mee qopheeffattee kan miilana araqeen siif taate? Lakki huqubiillee beektee yaa'u amma huqubiin haraqeen dheengedaallee shagginaa taatee jirti. Amma boruun gabaa fuudhee gurgura jedhee tanan araqee inshaallah boruu gabaanaan ba'anii beeku araqeen baay'ee guddiidhaan gabaarratti dhugaa baay'ee guddiidha jedhan yaa'u manni barumsallee banamaa jira waan ta'eef dirqamaa waa hedduun barbaachisaa daftarillee qopheeffatan jira. Kasarallee samuuna kasaraan gubaa ture. Kasaraa kumtaala 2 Biraazilii faana baasnee jirra. Inni nuungaa gara nageellitti gaftu nuun jedhanii jiru maatiin mana barumsaatiin.
nageellitti gallachaa jirtu wayyoo fagaattan kaanurraa kanas hin jedhu bokii sii bilbilaa wal dubbistanii beektu akka duraanii. Bokii yoo rabbi jedhe ani finni tokko hin taana. Dhiirris surree fixee dubartiinis qamisii yoo fixxe ani bokiyyeen kiyyaa yoo waan ni jedhe yoo biddeen bokiyyee kiyyaa fi kiyya tokko ta'ee ani finni tokko ta'uun keenya hin oolu. Dhugaa waan isa wajjin irraa wanni hunda warroonni odeessitan dhugaa bilaa hashaa wanta bunaa dhugan dhabanii maqaa namaa nyaatu malee ani finni waan takka wanti dhuune hin jiru. Dubbii lafaa ka'aa fuutanii namarratti hin dadhabinaa. Kinuwaan erga mana barumsaa cufee mana kana gibbii kana gadi ba'een beekaa? Innaa maaliif akkas jedhure? Duraa dadhabne nama na oduu ganda keessa. Namni kan na dhibu namoonni waa nama isaan hin galchine odeechuu dhugaa kasi an jaalatesi kasi jaalate isa maaltu isaan Anamma yoo rabbiin isa yoo biddeen keenya ta'e omtu addaan nu baasu garuu biddeen kiyya kan isaa tokko ta'uu baannaan ani jedhee inni jedhee addaan bu'uu keenya dhuunfa garuu waan nagarii biddeena keenya tokko yoo ta'edha. Hundaafuu ani erga isaan walitti dhufee amata 5 guuteen jira. Yeroo ni kutaa 7 baradhuudhaan beektaa. Ati isaa kutaa meeqa har'a waggaa meeqa laata har'a kutaa 9 darbineera waggaa 4 jechuudha. Innaa namni kun immoo nama ana jaalala natti agarsiisedha. Nama tokko jedhee karaa jaalala karaa kamirra akka deeman natti agarsiisedha. Nama kanarraa goreetu nama biraa jaalachuuf innoo ani dhugaa rabbi dubbachuuf bifa dhamaatii fi uffannaa nama laalee takkallee nama jijjiiramu miti. Jaalatee jibbee ana bokiin anaaf akka amartii morma kiyyaati. Amartii morma ofii gatanii kutanii ofirraan gatan. Ani jechuun bokiin jechuun akka amartii kiyyaati. Kanaaf barumsa koo nan baradha. Sammuu koo firii godhee nan baradha. Innis barumsa isaa barata. Anis nan baradha. Baala teenyee bargama teenyee yoo dhugumaan biddeennis kiyyaaf kan isaa tokko ta'e eenyuun addaan nu baasu siif haa galu. Atis isaanis kuwwanis waa'ee kiyyaaf bokii warri haasa'aa jiran immaayetti abaayyetti abbaayyetti dhufanii waan barbaadan yoo jedhan ani immoo koongumaa wanta ni raawwanne tokkotti sin gaddu. Siif gala beektee hudduu waan ittiin dhufne tokkoon hin qaanoftu. Kanaaf wanta ni raawwanne tokkotti itti shakkus itti gaddus. Bokiin immoo duriyyee akka sagaagaltuu miti dhugaa namni akka isaatu hin jiru. Maal jechuudha? Oduu ganda keessaatiin immoo hin bulu. Kan naan bulu sammuu kootii fi sammuu bokii qofaadha. Yoo wal fuunes yoo wal dhiifnes anaaf bokii bichaatu mana tokko wajjin jiraata wal danda'e. Abaayyee fi abbaayyeen anaa fi bokii wajjin jiraachuu hin danda'an. Siif galee miti anaaf bokii qofaadha nan hin danda'u. Kanaaf har'a xiriirraan na laaltee dhuftee kana natti haasa'uu dhufte moo waan gaarii natti haasa'uu dhufte? Hundaafuu galatoomi. Hundaafuu galatoomi sin jechuu jaaladha. Amma ani hojiin qaba dhugaa. Hojiin qaba. Kafan biyyeessu matee jira dhaqeeta nama bishaanii lolla'adha. Nagaarra naaf turisiin jedha. Sittani mayaa dirribee koo dhugaa dubbachuuf xiqqaanis guddaanis waama keetiif waa'ee bokii haasa'a. Garuu ani gurbaa bokii jedhan kanas baay'ee nama ijaan argee miti. Ani yoo ijoolleenis akkasitti haasa'an xiqqaanis yoo akkasitti haasa'u guddaanis yoo akkasitti haa ta'u bokumti kunuu nama akkamiitiin jedha. Isaa baruun barbaada. Meena dhiisi amma si argee waan deemtaniif si argeen jira dhiisi baakki haa jedha waan barbaadan yaa irranaa irrumatti kootii biti yaa jedhanii jechi maal nu gootii miti jedha sirbi jechuudha. Yaa dirribee meedhaariin akka aarissi godhen ta'in godhatti deemu irraa akka garaansii godhatti deemu obsi Maal akka dhere akkasii dibeeti yaa eeyyen jedheen jira waan garaa na qabe sitti mee jira jechuudha. hundaafuu dhugaa yaa fiqirtaa
dhugaati ollaa keenya wajjin guddannee wajjin dhoqqee bulchinee guddannee har'aanis guddadhee atis guddatti nama akkanaa taane jirra. Garuu oduu ganda keessaa guurtee natti himi. Ani oduu namaa dhaga'uu hin barbaadu. Kaayyoo kiyyaa fi kallattii kiyya qofaan hin deemu. Waan na baasu qofaan hin deemu. Jaalalas yoo ta'e ani jechoota maatiin koonaan jedhan irra darbee hin deemu. Obsaanan eeggadha guyyaa. Har'a maatiin kiyya waan naan jedhan irra tarkaanfadhee waan tokko na hojjedhu. Obsaanan eeggadha. Guyyaan ni dhufa. Guyyaan ni dhufa beeki. Har'a dukkanaa'eef boru barii mul'isu. Akka dukkanaa'etti nafu. Kongumaayyuu hin dagatin. Sin jechuu jaaladha. Hundaafuu baay'een si jaaladha. Baay'een si kabaja. Nagaarra naaf turi. Sin jechuun jaaladha. Ishi ciao. Nagaatti. Deem bishaan kee duraayyuu wayiidhaaf na tasgorte malee wanta biraatiif miti. Maal jetti laatetteeti? Ish! Maayidhaaf amma na dhaffisaa yoonis tureeyyuu.